Ministeerri Barnoota Itoophiyaa qorumsi biyyoolessaa yookaan entrance examiin bara kanaa guutumaan guutuutti onlaayinii yookaan intarneetiidhaan akka kennamu beeksisee jira. Akkuma armaan olirratti argitan egaa biiroon barnoota Oromiyaattis waan ministeera barnootaa maxxanse bifa kanaan kaa'ee jira. Waan guutuusaa teelegiraam chaanaalii biiroo barnoota Oromiyaatirraa dubbisuu ni dandeessu. Liinkii isaa diskiripshinii irra isiniifan kaa'aa jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo guyyaa har'aatiin waa'ee qorumsi entrance examii 2018 onlaayinii kennamaa fi isaan wal qabatee gaafiiwwan barattoota confuse godhan yookaan yaaddessan tokko irratti ibsan isiniif kenna jechuudha. Hanga xumuraatitti turuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanarraa information isin barbaachisu ni argattu. Barataa kutaa 12ffaa hedduu bira akka ga'uuf viidiyoo kana like gochuudhaan jalqaba. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godha. Chaanaalii kanas subscribe godha. Kallattumaan gara viidiyoo guyyaa har'aatti isin geessa. Egaa akkuma seensa irratti jedhee qorumsi biyyoolessaa guutumaan guutuutti onlaayinii kennamaa jedhamee ibsi ba'ee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee barattoonni gaafii wanti isaanitti ta'u hedduun ni jira. Akkuma beektan barataan biyya kanaa aksesiin inni diijitaal wantoota ta'an kanneen akka koompiyuutaraa, intarneetii fi onlaayiniidhaan qormaata qoramuudhaan wal qabatee baay'ee duubatti hafnee jirra jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa barattoonni qorumsa yeroo jalqabaatiif onlaayinii yeroo qoraman wantoonni isaan rakkisuu jiraachuu danda'a. Rakkoo kana furuudhaaf ammoo ministeerri barnootaa maalidha wanti inni yaadee jennee yoo ilaallu ibsa isaa keessatti guutumaan guutuutti manneen barnootaa keessatti yookaan naannoo barattoonni qorumsa itti qoraman jedhamanii yaadaman keessatti neetworkii diriirsuu, intarneetii available gochuu, koompiyuutaroota adda addaa galchuu fi barattoota irra deddeebiidhaan hanga guyyaa qorumsi ga'utti leenjisuudhaaf karoora baafatee jira jechuudha. Isinis kana quba qabaattanii baay'ee dhiphachuu waa'ee kana yaaduu fi dubbisa keessan akkasiin jalaa jeequ gochuu dhiisuu qabdu jechuudha. Barattoonni aksesii koompiyuutaraa qabdan, warri laaptooppii manaa qabdan akkasumas magaalaa keessa yoo jiraattan immoo manneen koompiyuutara naannoo keessan jiru dhaxxanii siistama irratti wantoota kana ofii keessaniin osoo shaakaltanii akka gorsaatittan isiniif kenna jechuudha. Barattoonni ammoo manneen barnoota aanaa yookaan gandoota baadiyyaa keessa jiranitti barattan ammoo irra deddeebiidhaan mana barumsaa keessan gaafattanii akka koompiyuutara dafeetoo isiniif galchuu yookaan leenjii daftanii akka jalqabdan gochuu qabdu jechuudha. Maaliif yeroo qorumsi dhiyaate confuse ta'uurra ammaan leenji'uun isin barbaachisaa jechuudha. Inni biraa qorumsichaan wal qabatee qorumsi akkamitti kennamaa jalqabarraa kaasee akkamidha wanti isaa kan jedhuuf ani egaa akkuma beektan yuunivarsiitiin jira. Qorumsa keenya hedduu isaa onlaayinii qoramnaa jechuudha. Kana jechuun akka isin yaaddan baay'ee ulfaataa miti. Garuu intiraansii yeroo ta'ee fi yeroo jalqabaa yeroo ta'e xiqqoo konfiusiin gochuu danda'a waan ta'eef malee onlaayinii qorumsa qoramuun just noormaalidhuma. Qorumsi hundi filannoodha waan ta'eef gaafii ilaaltanii jalqaba irratti username fi password ni qabdu jechuudha. Manni barumsaa kan isiniif qopheessu username wanta jedhamu jira, akkasumas password ni jira jechuudha. Isuma koompiyuutara irratti isiniif fida, isa san itti galchitu. Akkaataa itti galchitan akkaataa isaa hunda isaa isinitti agarsiisu jechuudha. Waan badaa nama yaaddessuu miti. Kanaaf username fi password keessan itti galchitanii gaafii isiniif banaa, gaafii tokkoon isaa ni hojjettu jechuudha. Yeroo hojjettan gidduutti gaafii irra deebitanii faama waraqaa yeroo ta'e irra deddeebitanii gaggaragalchitanii ilaaluun ni jira. Isa kanatti immoo akkam goonaa wanti jedhu yoo jiraate red flag waan jedhamutu jira. Qorumsa red flagii irra tuqxanii isinitti agarsiisu. San booda gaafii mamtan red flagii itti guutu achi irra deebitanii erga fixxanii booda gaafii kaan isa laaluu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa deebii sirreessuunis akkasumatti ni danda'ama jechuudha. Inni biraa immoo wanti baay'ee yaaddessaa ta'u tarii qorumsa osoo hojjettanii rakkoon teeknikaa uumamuu danda'a jechuudha. Ibsaan baduu danda'a, neetworkiin adda cituu danda'a. Yeroo kana barataan confuse ta'uu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin gaafii 100 keessaa 95 irra geessanii ibsaan yoo bade yookaan neetworkiin yoo adda cite rakkoon teeknikaa tokko yoo uumame tokkorraa jalqabduu miti jechuudha. Maaliif automatically koompiyuutarri
gaafii keessan tokkoon seef isinii godhaa jira waan ta'eef 95 irraa jalqabdu jechuudha. Osoo akkas ta'e baay'ee rakkisaadha. Kanaaf isa kana akka isin yaaddeessine kana fakkaataa jechuudha. Haga ammaa odeeffannoon jiru isa kanadha. Chaanalii kana subscribe godhaa, hiriyoota keessaniifis share godhaa. Odeeffannoowwan kutaa 12ffaatiin wal qabatee keessattuu bal'inaan isiniifan hojjedha. Waan kana wal qabatee gaafii isinitti uume yoo jiraate immoo na beeksisaa. Irra deebiidhaanis piroosesii onlaayinii viidiyoodhaan kompiitara isaa waraabaa yoon natti tole mooraa keessatti isinittan agarsiisaa jechuudha. Akkuma isin jedhe chaanalii kana please subscribe godhaa. Barataa hedduun akka miseensa ta'uun barbaada waan ta'eef ijoolleedhaaf share godhaa. Viidiyoo kana immoo like godhaa. Nagaan turaa, fayyaa ta'a.